beekamtii sooshaal miidiyaaf jettee wanta booru jireenya kee keessatti ittiin gaabbitu hin godhin. Mucoo kan argitanitti yoo ta'e lubbuun jirti garuu boolla nama du'e keessatti awwaalamu keessa ciistee kolfiti jechuudha. Laayik akkasuma warri wanta booru darbuuf jecha sooshaal miidiyaa irratti fayyadamuuf yookiin sooshaal miidiyaa kana irratti beekamuuf jettee wanta jireenya kee keessatti booru deebitee itti gaabbitu maaliif hin godhe maaliif hin jedhe jette hin dubbatin hin godhinis. Fakkeenyaaf akka dubartittii ishee yeroo darbe ani jinniidha miti ani jaartii jinniidha jette. Amma maqaa sana ofirraa kaasuu hin dandeessu yoomiyyuu taanaan namni akkamitti ishee beekee jaartii jinniitti ishee beeka boorus immoo jaartii jinniitti ishee beeka. Carraan isheen jireenya biyya lafaa kanaaf qabdu jaartii jinnii ta'uuti gad dhumnisaa jechuudha. Akkasuma isheen kun otoo lubbuutiin jirtu wanta isheen goote ilaala. Baay'een keessan irra beekamtii sooshaal miidiyaa irratti argachuuf jecha wantoota hedduu gootu. Jechoota hin taane dubbattu. Jechoota hin taane nama arrabsitu. Miidiyaa kana irratti baatanii wantoota hin taane gootu. Akkasumas immoo qaama keessan akka hin taanetti mul'isu. Keessumattuu shamarroon jechoota hin taane fayyadamtu. Betelee amma sooshaal miidiyaa kanarra kan deemaa jiru. Dhiiraaf durba taatanii gastii irra seentanii jechoota nama jibbisiisu. Wanta namatti hin tolle haasa'aa jirtu. Dhiisaa jireenya keessan booruu keessatti miidhaa qaba. Waaqayyo isinitti gadda. Gochaan akkasii sirrii miti. Viidiyoo kana riipoosti koppii linkii sheer gochuun dagatinaa nagatti. Hayi ilma namaa. Addunyaa ergisaatiif jedhee wanti hin taane hin jiru addunyaa kanarratti jechuudha. Akkasuma fooluudhaaf jecha wanni ilmi namaa kun hin taane hin jiru sirumaayyuu jechuudha. Dhaloonni dhufu maal nurraa barata yoo nuti waan gaarii hin dabarsine miidiyaa kanarratti waan gaarii tokko hin dabarsine dhaloonni duubaa dhufu maal akka nurraa baratu hin beeku dhugaa waaqayyo jechuudha. Akkuma viidiyoo dura argaa jirta irratti obboleetti keenya tokko nama lama isaanii takka immoo duute akka nama du'eetti boolloo du'aa nama qotasan keessa ciiste achi keessatti viidiyoo waraabaa kolfitii jechuudha. Obboleetti koo kunis guyyaa kee eeggatee hin dhufa. Garuu miidiyaa kanarratti waan gaarii hoo dabarsan irra bareedadha jechuudha. Akkasuma immoo akkasii ani jaartii jinniiti jettee jirti durumaayyuu jetti isheen jaartii jinnii akka taate. Mucayyoon kunillee amma maqaan ishee irraa abaddan ilmoo isheetti darba dhalootuma dhaloota dhufutti darba malee maqaan ishee kun irraa hin baduu jechuudha. Waan boru irraa fokkatu irraa namarraa fokkata. Keessattuu abbaa manaa gaafa qabaatte sirraa fokkata wanta kana namni gaafa siin jedhu. Dhageessanii miidiyuma kanaa jecha fooluudhaaf jecha maalumaa waan hamaa daladdu warrumti miidiyaa kana dhugaa rabbi dadhabne jechuudha. Warruma miidiyaa kana fayyadamu. Foolumaaf jecha waan hamaa akkasuma asirratti amantaa walitti qeessaa oolu fooluudhaaf jecha nama arrabsu fooluudhaaf jecha guddaa ofii beekaa ofii sheekii ofii qeesii ofii asirratti qeessaa ooltan jechuudha. Hayi miidiyaa wanta miidiyaan kun biyya dhaloota dhufaa jiru maal akka inni godhu hin beeku malee kan ammaa kun maraatee jira. Dhaloonni amma jiru kun hundi isaa akkuma jiru sammuun isaa maraatee jira jechuudha. Maaliif waan gaarii yaadu waan gaarii hojjechuuf hin yaadu abadan. Waanuma badaa waanuma baqa ija namaatti hin tolle waan boru addunyaa tanarraa gaafuma darbellee dhaloonni dhufutti dabarsee deema jechuudha waan gaarii hin taane kana jechuudha. Maaliif dhaloonni dhufu yoo nuti akkas waan gaarii hin dabarse ta'e dhaloonni dhufus waan gaarii dabarsuu hin danda'u. Maaliif karuma ta'e barattee deemte yookiin qabattee deemte sannaqa waan ta'eef. Kanaaf obboloota koo dhugaa obboleessa kootis galatoomi dhaamsa baay'ee nu kennite isin jechuu jaaladha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirteetti nageenyi waaqayyoo isin haa baay'atu akkam jirtu nagaa keessanii an obboleettiin keessan nagaa guutuun qaba galata waaqayyoo isin jecha egaa hordoftoota koo akkuma argaa jirtan ka yoo waqtiin kun ka waqtii ramadaanaatti nyaata hojjechaa tumanna isinitti taasisaa jira. Innaa akkuma argaa jirtanii viidiyoo irratti agartan irratti ilmi namaa kun addunyuma ergisaa tanaaf jedhee jireenyuma lafa tanaati jedhee waan hamaa hojjechaa oola jechuudha guyyaa guyyaadhaan. Innaa kanaaf obboleewwan koo adaraa keessan miidiyaadhaaf jettanii yookiin fooluudhaaf jettanii waan hamaa akkasuma nama arrabsinaa akkasuma amantaa namaa xiqqeessinaa fooluudhaaf jettanii jechuudha. Namoonni nama maal akkas godhubeetu namni amantaadhaan kutaadhaan gandaa wal qoodee warra arrabsu kun fooloo ittiin guddifachuuf akkasuma waan maqaa sagalee yoo sirra baasan fooloo ittiin funaannachuudhaaf jechuudha walumaa galatti. Innaa kanaaf obboleewwan koo adaraa keessan of eeggannoo cimaa godhaa isin jedha. Waaqayyo isin haa eegu.
dhaloonni dhufu maal akka nurraa baratu garuu hin beeku. Nuti waan addunyaa tanarraa fi bakka bareechuudhaaf akkasuma fuuloo argachuudhaaf bareechuudhaaf waan taana dalagaa oolla. Garuu inni galaanuuf ta'u inni jireenya keenya isa boru sun hin ta'u. Inni waan akkas gochaa oolu sun jireenya keenya isa boruutiif hin ta'u. Garuu kan jireenya keenya boruuf ta'u gaafa waan gaarii dalagde bakkuma waanuma gaarii yoo dalagde waaqayyo kee duraallee argatta jechuudha. Akkasuma hoo waan gaarii yoo hojjette waanuma hojjette san argatta. Waan badaa hojjette waanuma badaa san keessa argatta jechuudha. Kanaaf obboloota koo adaraa keessa waan gaarii hojjette haga addunyaa tanarra jirtan waan gaarii hojjechuuf yaada baqa. Waan dandeessu tokko jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma amma isinitti himaa jirutti amma miidiyaa kana kan fayyadamanii waa walirraa barachuudhaaf waa walirraa baranna waan gorsa tokko irraa dhageenya. Ani dhaga'ee gorsa kana namni biroo isaa dhagoo jenne walirraa fuunee haasa'uu qabna. Wal guddisuu qabna jechuudha dhumarratti. Kanaaf namni gaafa wal guddise iddoo tokko gahuu danda'a. Karoora tokko gahuu danda'a. Garuu gaafa wal guddisuu hin dandeenyu iddoo tokko gahuu hin dandeessu jechuudha. Duumatti cittee hafta. Kanaaf obboloota koo waan hamaa olii yaadinaati waan gaarii yaaddanii akka gaarii bakka gaarii keessanii abdii guddaa isinirraa qaba. Waaqayyo isin wajjin haa ta'u isin jedha hunduma keessaniyyuu. Maaliif waan gaarii yoo yaadde waanuma gaarii argatta. Waanuma gaarii geessalleedha. Bakka gaarii geessalleedha jechuudha. Maaliif addunyaan tun addunyaa ergisaa tanaa jettanii amantaa namaa, kutaa namaa, ganda namaa bakka waanuma ija keetitti hin barbaachisne gochuun gaarii matiin jedha. An akka kiyyatti kuni dhaamsa kooti waan gaarii hojjedha. Addunyaa kanarra jirtu waan gaarii hojjedhu darbi obboleetti koo obboleessa koo. Wanni hunduu darbee waan gaarii hojjettee yoo dabarte boruu fuula waaqayyoo durattis dhaabbatta jechuudha. Na akkas isin jedha hordoftoota kiyya. Akkasuma warra chaanal kiyyaa faaraa taatan immoo sabskraayibii gochuudhaan maamila keenya ta'a. Warri ta'aa jirtan immoo galatooma ulfaadhaa. Waaqayyo isin wajjin haa ta'u isin jedha hordoftoota kiyya. Akkasuma immoo yaadaa fi qeeqa yoo qabaattan immoo koomentiitti barreessuun dagatinaa isin jedha. Maal isin jechuu barbaada seetanii adaraa keessa wanni isin jedhu keessa warra miidiyaa fayyadamtan waan gaarii akka fayyadamnu hundumti keenyayyuu wal cinaa ejjennu waan badaa walirraa agarree walaa gorsinu isin jedha hordoftoota kiyya. እና ቪዲዮን ትየሺ har'aatun illee tanuma isin jedha waaqayyo isin jabeechuu jabaadhaa. Akkasuma ijoolleen immoo mana madaamii keessa hojjechaa jirtan illee amshirii waaqayyo jira hundumaafuu guyyaa tokko nu darba waan ta'eef obsaan dabarsuudha. Isin jedha hanga viidiyoo biraa walitti deemutti viidiyoo kana turtii gaarii isin jedha isin jaalladha isin kabaja. Obboleessa keenyas waaqayyo si'a eebbisu isin jedha waan biraa maal isin jechuu danda'amati galatooma.